nuyi gartee warri gartee qabsoo tanaan malu nuutu gartee maan tana qabsoo fidinsaa jettee qeeroon harargeedha hirnaan eegaltee Oromiyaa harargee tana guutuu wal gahuun ifaa jechuudha achumaan gartee baalee fi arsittis tarkaanfachuun ifa jechuudha ji'uma kana keessa. Amma immoo shamarran teenya ammaan tana dhiiraan gartee dargaggeessa harargeetiin fayyaa daata taa'isin bakka isinitti dhaabbatarraa nuu fuudhee galmaan ga'a jechuudhaan lafaa ol kaatee qabdee jirte jechuudha gartee sirna nafxanyaadhaa hamma deemu kana. Akkasumas kun ammaan tana gartee arsittis aanaa shirkattillee dabartee jirti. Ni abdanna gartee gaa yoo gartee kutaa Oromiyaadhaa wal geesse wal gahuu baattullee kutaan lameen kun yoomma harargeerraa qabsoon eegalte baalee fi arsii yoo fudhatte gayaadha. Maaliif injiin mariin qabsootii fi giyaan qabsoodha maarshiin qabsoodha ummatuma lameen kana waan ta'eef homaa rakkoon qabu kunuu ni gahaa jeetiin abdadha sigalaati ummatuma amma yoon teellee gartee ummatuma keenya kabaalee fi arsiitiin gabbaha falmadhaa jechuu qofaan nurraafe malee warra biraa waan yaamnuuf illee hin qabnu maaliif ni dhufan suuta dhufan namni kun beeytanii jira keenya namni kun waluma duraa duuba amana even amantumaa namni hundi bakka takkattiin amanu sigalee tokkummaa dura hubatee amantiin tun sirriidhaa miti jii amana kaanis duubaan itti aana waan ta'eef qabsollee akkasi sigalee uummanni Oromoodhaa kun akkuma beekamu gartee sirna Minilikiin eege cabe gartee waggaa 100 lakkaawwannee jirra san gubbaan gartee uummanni Oromoodhaa kun gartee rasaasa jalqabaa kadhee gartee uummata harargeetii elemoo qilxuutii sigalee alaabaa tolchanii addi bilisummaa uummata Oromoo jedhanii gartee caayaa takka uummatanii amma sigalee akkasitti gartee Oromoo tana gaalarraa gara Oromootti jijjiiruun ifaa jechuudha. Masileeti gama aartiitiin yoo dhufte harargeedhaa alaabaa tolchuudhaan harargeedhaa qubee afaan Oromoo tolchuudhaan ummata Oromooti Sheemamara Shaat Abdulleeti kana hundaahu hanga gartee abbootii teenya kottee irraa guuranitti ummata Oromootiif qabsooyne jechuudha qubee tanallee barsiifne jechuudha kun ifa kuni waan walkaan nuu miti sigaleeti akkuma kun amma intana laaltanii agartanii bar durillee hirriibni kanumaa jira duris rafuun tun gartee humbulli kanuma irra isin gubbaa jiru kanaatu isin gubbaa jira sigaleeti even amma Jawaar Mohaammed illee qabsoo sana gartee istiraateejiin inni ittiin oofaa ture istiraatejii jaarraa abbaa gadaate kun ifa jaarraa giseen jiru jaafara dhiifaan baanu sunni jira lubbuudhaan kaakuma jira Abrahiim Hamid Ibroo Shaxaatiin baana abbaa Oromoodha istiraatejii inni lafa kaayeen karaa cufuu Oromoon caljattee mana yoo teesse diinni ifiinuu yaa'a sigalet yoo itti gurguruu baatan yoo irraa bituu baatan diinni ifiifuu yaa'an istiraatejii jaarraa abbaa gadaati Abdulkariim Hamid Ibroo Shaxaadha haa ni akirame keenya rabbi rahmataa godhuu fi jannataan isaa qananiisu abbaa Oromoo jechuudha. Sigalet elemoo qilxuudhaa karaa isaas jalqabaa dhahe diinatti jaarraa abbaa gadaati dammaysee jechuudha. Maamad Umar Qaadiifaa jira. Kagartee diizaayina alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo kana kaayee sigalee mati uummata kana keessaa dhalanne jechuudha fedheeti warri amma kana gabbahee mootummaa Itoophiyaa nafxanyaa kana girgireessaa jiru kun uummata kana keessaa bahe. warra qubee afaan Oromoo fa'aa agartee Sheemamara Shaat Abdulleetti tolchee masalatti aartii yoo fudhatte kunoo afran qalloo baandiidhaa jira agartee afran qalloon tun maqaa gosaa otoo hin ta'in gaa ta'u jeneraalii waliigalaati san keessa agartee Raayyaa Abbaa Mancaa ture Abdullahi Arusii ture masalatti maqaa kanaan ka'ee uummanni kun agartee diina kana agartee roraasee sirna Haile Sillaaseedhaan san shororkeessee uummata Oromoodhaa kana agartee akka isaan dammaqan godhu isin haadha qoraaniitii miti isin gaallaa miti Oromoodha malee jedhanii hulaa irra dhadha'uu hanqa hulaan dhukkubtutti hulaa uummata Oromoo kana dhadha'uun ifa jechuudha sigalati eega gartee qabsoon kuftee gartee kun ammaa sirna nafxanyaa irratti eega cabxees nafxanyaa miti ka bulchaa jiru nu hiyyachaa jirtan nuti ammoo lakkii nafxanyaa isin bulchu jira malee sirni Oromoo kanaa miti jee uummanni Harargeedhaa eega manaa gabbee shamarran keenya faan manatti ol hin dachaane jechuudha kuni gisee hundaa'u beeytanii obboleessa rafee kanuma dhaga'u jiru kaasa waan ta'eef uummanni Harargeedhaa obboleeyyan keessan ka hirribaa ka'ee jiru jechuudha. Maaliif amma isin 2016 fi amma bara 2016 fi hamma jidduu jechuudha. Xiqqeesho gartee sossootanii jechuudha gartee bakka hunda qabsoon tun mana hunda seentee waan rasaasan isin tumanii obboleessa keessan ilmoo teessan abbaa keessan haadha teessan waan isin dura ajjeeseef Jawaar dhageessanii istiraatejii Jawaar deemaa jeen deemtanii
xiqqishoo gartee sirna TPLF mana galchuun ni yaadatama jechuudha. Suni akka dunququuti. Akka gartee nama abjuun ol ka'ee jechuudha hirriba ol ka'ee odoo gartee fuula dhiqatan akka namaaf akkana jedhetuma hirriba gaddeebi'ee taatan amma. Garuu uummanni Harargeedhaa eega hirribaa ka'ee ganama subii 11 o'clock yeroo salaata subiidhaa. Jechuun yeroo gartee toora za'aa 10 kan lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo za'aa 10 ganama subii eega hoggaa san ka'e hin rafne jechuudha. Masileeti uummanni za'aa 10tti ganama subii kaadhiiti toora gartee asriidhaa kana odoo numa falmatanii kan rafin jechuudha. Ganamni subii sun beekadhaa bara kan beektanii bara bakar waareefaadha bara mililik jiru san jechuudha sigalee. Eega gaaf sirraa ka'e toora za'aa jaatti Haayile Sillaasee dhufe sanbooti asriidhaa fi za'aa salaata zuuriitii fi asrii jidduutti dargii dhufe sanbooda gartee asrii wayyaanee dhufe amma kun eega asriin xiqqoochi gabaabbatte hotte duudaa dhufe jechuudha. Ammallee uummanni kun hin rafne jechuudha. Amma isin eega eda galgala kaleessaa raftanii jechuudha. Ganama subii yeroo Harargeen hirribaa kaatee jirtu kanas oduma raftaniiti sa'a toora asrii kana hirribaa kaatanii ammallee hirriba gadda chaatan jechuudha. Uummanni kun uummata gartee hirriba jiru jechuudha. Kana gartee uummanni Harargeedhaa dammaysuudhaaf bee ala jira jechuudha. Kanaafuu uummata kana bira yoo dhaabbattan ni milkooytan. Uummata kana bira yoo dhaabbanne humaa rakkoon qabu gartee inshallah gaaf tokko gaafa gartee jechuudha. Andargaachoo xiggeeffaan gartee gaafa dhufanii gartee isin bulchanii warri ekeraa gartee warri nafxanyaadhaa kan ma'aa kirame kunis gartee maqaa isaaniitiin gaafa isin bulchan gaaf san gartee mas waywaatuudhaaf teessanii jechuudha kuni ifa eegan tanachuu barbaade mee gaara gaafiitii yattiin deema gaafuma takkan isin gaafadhan mee Abiyyi Ahmad kun Abiyyi Ahmad qajattaniin kun kiraayim ministeriin kun mee maaliif deeggaramuu danda'e isinin mee namticha kana maaliif deeggartan anta hedduun mataan dhukkubusi ta'e mee Abiyyi ilma Oromoodhaa taate ani Oromoodha ka ifiin jettu mee Abiyyi Ahmad kana gartee kiraayim ministeerii kana maaliif deeggartan mee wanni inni isinii godhe maali ani amma fakkeenyaaf namni nafxanyaa tokko yoo as jiraate na bira maaliif Abiyyi deeggartaa jeetiin gaafii gaafadha mee maaliif deeggarta Abiyyi Ahmad jee maaliif Abiyyi deeggarta jeetiin gaafii gaafadha nafxanyicha kana hoggutana gaafii inni naa deebisu maal beektanii wanni Abiyyi Ahmad deeggaruuf tokkoffaa Oromoo lafarraa fixee naan jaa lammaffaa Hacaaluu Hundeessaadhaa kagartee abbaa keenya nugusa keenya abbaa Itoophiyaadhaa Minilik harreen dhufe je'ee Minilik akraariidha waan je'eef ajjeese saniifin deeggaraa naan jaa lammaffaa sadaffaa wannin deeggaruuf jaa Minilik masaraa keessa nuu kaa'ee jaa gartee Minilik inni har'aan tana masaraa keessa akkuma laaftutti kaa'e kana ummanni Oromoodhaa achi keessaa gabbaasuun dhiiga meeqa barbaaddii naan jaa beeka nuu kaa'ee jira tanaafin deeggaraa jaa sadaffaa afuraffaa maaliif deeggarta jeetiin gaafadha afuraffaa wannin deeggaruuf jaa Haayile Sillaasee nuu dhaabee jaa gartee masaraa gartee Afrikaan Yuuniyen ta Finfinnee jirtu keessatti sigalee booda ijala kutaa injiin deem ummata keetiin dammaqi jiin deem ijoollee tante tashawaadhaa taabii Hacaaluu Hundeessaa nyaatten dammaqi jiin maal kutaa naan jetta kun ayye dhaabii waan akkana please dhaabii yoo kutaadhaan nutti himtanii nutti himtanii warri kutaan deemu isinii deem biraan leenjisoo faadhaan jii kutaan hin deemini deem taayee danda'atiin jii deem ijoollee teessan guruu barattee biyya alaatii galtee akka shawaa yaadu tanaan jii anaan hin jiini nuti waayifaa gandummaadhaa hin dhanne nuti waayifaa Oromoo qabna deem ijoollee teessan takka ta Minilik faarfataa jirtuun jii anaan miti moosisaa please dhiisi waan akkana no deem boleeyyan kee qabsoo uummata Oromoodhaa gufachiiseen jii deemi taayee faadhaan jii deem warra gartee nuti akka Oromoo lolle akka shawaa bilisoomne jau isaanin jii deemi qaalati teessan tammaan taakkalee uumaa faadhaan jii deemi anaan hin jiini billaa aleek ani isinirran bayyana taadhaanii naan isin echi dhumuu jirraa miti nuti maal laga xaafoo fi buraayyochaa miti kadhumaa jirru nuti billaa aleek amma gaa namtichi kuni gaafii afuraffaa maaliif deeggartaa jeetiin Abiyyi maaliif deeggarta jeetiin nafxanyicha bira jiru kana gaafadhaan siin jee
wannin deeggaruuf jaa Oromoo addaan diigeeti nafxanyaa ijaaruutti jiraa naan jaa. Sigileet shanaffaa maaliif deeggarte jee yoo nafxanyicha kana gaafadhee wanni shanaffaa irratti Abiyyi Ahmad deeggaruuf Jawaar Mohaammed injiina qabsoodhaa abbaa Oromoodhaa isa fuudhee hidha darbee naan jaa. Masii galeessa Oromoo addaan diigee fixee jaa. Eega shanan kana isa gaafadhee isarraa deebisa harkadhee. Mee hayyee ilma Oromootiin as deebi'agaa. Ilmaan Oromoodhaa maaliif Abiyyi deeggaran? Warri ani Oromoodhaaf hin jiru maaliif deeggaran Abiyyi Ahmad? Mee Abiyyi Ahmad kana maaliif deeggartanii jedhin gaafadha. Abiyyi Ahmad wanni deeggarruuf Jawaar hidhuu Oromoo addaan diddiigee gartee bittim godhee gartee akka Oromoon hin bayyananne godhuu Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuu Minilik masaraa kaayuu kanaaf deeggaruutti jirtaa yoon jeen lakkii kanaafi miti naan jaa. Hayyee uummanni Oromoodhaa kun bilisoomee jira. Mee uummanni Oromoodhaa bilisoomee jira. Uummanni Oromoodhaa gaafa qabsootan eegalu eenyutu isaan gargaare. Uummata ijoollee xixiqqishoo ijoollee iskuulaa reeppi godhaa fixaa lafarraa isnaayiperiidhaan ijoolleen tun karara gayyaatee mootummaan kun nu bulchattee ifirraa kaaftee uummata kana keessatti dhaabni uummata Oromoodhaa ifiin jiru tokkolleen qooda qabaa yellam qoodan qabu uummanni qotee bulaa gabbee daa'imman ijoollee iskuulaati gabbee daawun wayyaanee ji'ee fixee qeeroo tanaatu Oromoo tana gartee mootummaan gabroonfataa Oromoo irraa kaasee. Qeeroo tana maqaa dhahee jira Abiyyi Ahmad isin warri Abiyyi faarfattan kun najisa. Mee maal gootee deeggartee yoo si gaafadhe mee waan Abiyyi Ahmad deeggartuuf takka naan. Mee waan Abiyyi Ahmad kana deeggartaniif waan inni isinii godhe mee naa hima. Hedduu takka Abiyyi Ahmad kun meeta duraan duraati Oromoo ta'uu ragaan isin qabdan maali? Mee ragaan isin Abiyyi Ahmad kun Oromoo ta'uu duraan duraati ittiin qabdan maali? Oromummaan maali? Oromoo jechuun maal jechuudha kotte duudaa? Isin miseensonni kotte duudaadhaa mee deebisa tanaa kana? Oromummaa jechuun maal jechuudha? Oromummaa jechuun warra kaleessa nu dura kute abbootii teenya yoo laalle akka naannootti warri gartee garasuu dhukii eenyu jettanii gartee gootowwan shawaa keessa jirus roorroo diinni irratti oofaa jiru waan nafxanyaan isaan godhaa jirtu ummata isaanii kana godhaa jirtu dadhabanii daggala seenan roorroo jibbaa tamataa ifiitii miti tasabaa jibbanii tanaannoo ifii jibbanii ummanni keenya kun diinni kun ummata keenya kana lafuma isa irratti dhufeetuma khofoo baafachiiseetuma gartee ummata Oromoodhaa kana qaxaaqqaxeetuma gartee dachii qochisiifachaa jira roorroon tun hanqa yoo miti janiiti kaaka gartee shaaroo lammiifaan kaaka garasuu dhukiifaan eenyu lakkaa waagaa warri kun martinuu if jibbee haa wareegamu malee ji'ee kara alaa gabbee jechuudha gartee caakkaa seenee diinatti qawwee dhahuun dandante jechuudha shiftoomee namni akka arsittis akkasi. Waaqa guutuufaan roorroo diinni gartee nafxanyaan tun godhaa jirtu ummata Arsiitii fi ummata Baalee kanarratti dadhabanii yoo lubbuun tun nu dhabamteetuma ummanni kun yoo hafuura fudhatee hoo qooshaa nafxanyaa daakuu tanarraa hincata falaacii amaaraa ta'uu kanarraa ummanni kun yoo hafuura fudhatee hoo jechuudhaaf kaan addunyaa irratti namni isaan hin beekne waa qofaan. Garasuu dhukiifaan kan addunyaa irratti namni isaan hin beekne namuutu naannoo fi sanarratti jechuudha diinaan kokkee wal qabanii jarri kun wareega hangana hin jedhamne kafalanii bahan jechuudha. Akkasumatti Harargee tana keessattis namuutu gartee naannoo jiru lolaa jira. Arsii Baaleenis loluu jirti nafxanyaa tanaanii. Shawaan tunis gartee akka eenyufaan lolaa jiranii.
maqaa oromootiin akkamitti ol kaanee gartee nafxanyaa tana maqaa oromummaatiin akkamitti diinatti qawwee dhoofne jechuudhaaf jirri kun maqaa oromootiin ol kaanii maqaan oromummaadhaa kun bakka hunda wal gahe jechaadha. Akkasii wareega hangana hin jedhamne kafalanii jirri kun nu dura kute jechuudha gartee wareega naafisii jecha kafalanii kutan lubbuu isaaniitiif miti. Jaarraa abbaa gadaa barataadhaa bar barataa hangana hin jedhamne bar saahibni isaa bar Piroofeesar Mahammad Hassan bar hanga isaan barannee bar gaafsan isa dura baratu jiraa bar. Jaarraa dura barataa ture bar dhiisee barnoota isa wanni daggala filateef maali akka Ilemoo Qilxuufaan bar taajira bar taajira hanqa funyaanitti maallaqa qabuudha. Sileeti Yemen tana keessa bar qabeenya hanqana hin qabne makiinaa oofataa bar bara sanitti. Taaddasaa Birruudhaa jeneraalaa bar biyya alaa tana dhaquun akkuma ati asii kaatee magartee mana ollaa kana dhayxee bar nagaan ilmaan fi kana qaraasifachuu hin dabar biyya alatti jirru kun maaliif gartee wareega hangana hin jedhamne kafalanii jettee yoo if gaafatte qafoo yoo if gaafatte ummata Oromoo kana gartee beela ummanni kun gartee hayyama namaatiin alatti nyaatanii haa dhuganiidha. Otoo namni hayyamaniif haa ifiin nyaatanii yeroo beelaan ifiin haa dhuganii yeroo dheebotaniidha. Mee hayyee ummanni Oromoodhaa hunduba haala sanarra as dhufe wareega saba fiitiif kafaluun akkasii mee Abiyyi Ahmad kunfaan Abiyyi Ahmad kana isa beekuun keessan yoomi as how long you know Abiyyi Ahmad yoomi as beektan Lammaa Magarsaadha hangafoota kotte duudhaadha kana yoomi as beektan dheengadda barree miti maal dalagaa turan dur Oromoodhaaf. Abiyyi Ahmad kun Oromoodhaati duraan duraati gaafin hay namni ilmoo fi abbarra beeku hin jiru hay Ahmad Ali mucaa kana fuudhee guddifate afaan isaatiin nutti hima Abiyyoo ture anaatu Abiyyi godhee jinuun ja'a yoo silaa ilmoo isaa ta gudeeda keessaa baate ta'e hay ati amma abbaan kan kee maqaa ati qabdu kana duraan akkas ture amma akkana naatu baaseef yoo jee kana akka ture san eenyu baaseef Abiyyoo san eenyu baaseef ilma isaa akkan ta'in ni beektan eega Ahmad Ali bira dhufe rabbi raamataa godhuuf jaarsan bira eega dhufe maqaa Abiyyi jedhamu argachuunsaa abbaan nutti himee jechuudha gartee abbaa guddifate kana. Talammadaati ani gartee Abiyyi fi ilmaan kiyya gargar qabee laaluun hunjee jaarsa kun jechuun maal jechuudha. Ati amma abbaan kiyya abbumti na dhale naa fi obboleessa kiyyaan yoo namni gaafate ani jara lameen kana iyyuma takkaan ilaalaa ni jaa maali boo gaafin akkana jallachuu ilmootiyya huma jaa malee. Ani ilmootiyyaa fi isaa hogga jee kana ilmoon isaa sun qulqulluun ta inni horee jira jechuudha inni kun naman dhalatini duuba isin yoo gandummaadhaaf gartee isa kana deeggartan taate namtichi kun akkuma nafxanyaan tokko jimma dhalatutti jimmatti dhalate malee inni kun Oromoo jimmaatii miti. Abbaa biddeenaa isaa yenjera abbaat noo akka isinii galutti yenjera abbaat noo Oromoo Ahmad Ali noo. እንጂ እሱ ኦሮሞ አይደለም እንጀራ አባት እየነገረን ነው አባን ብደነ ኢሳ ከኢሳ ፉዴ ጉዲፈቴ ኑት ሂማ ጅራ ከን ኢልመሳን ተሂን ሀየው ቁተን ነምትቹ ኩን ፍንጫኔ ኙቲን አማስዳበቲጋ አከምት ኡላጋተም ጉባ ዳበተኒቲ ኦሮሞ ደጀቹ እንዴሰን ሲለት ኑት መጃርሲ አፋንሳቲን አኩ ኢልሞት ይትንጃለድ Sigalet ilmooti yaan gargar qabee laalu Abiyyoo ture anaatu Abiyyi itti baase eegana bira dhufe hogguu tana isi warri ilma Oromooti jettanii deeggartan kuni maal gubbaa dhaabbattan which proof that you have namtichi kun fincaan eenyuuti maaliif duuda baddee taatan duudaa badde hayyee namtichi kun Oromummaa jechuun laal Oromummaa jechuun yoo amma sodaattuu tokko taate maati yoo nama kan keessa sibiratti tumanii ati sodaatte as dhaabbattee dhaalte
sodaan sun beekadhu hanqa foon dhugaa sun hin tuqaminiiti. Gaafa deemee garuu foon sun si tuqame foon lammummaadhaa sun gaafa si tuqame duttee jechuudha. Ajaja kan keetii olitti ati oduu sin tahin jechuudha nama biraa taateeti diina kanaan loltee mo'attaa beekadhu. Namtichi kun foon oromummaadhaa ni qaba hin qabu fixaa jira namni Oromoo fixu. Foon akkamitti foon hadootu san qaba. Warri amma jala jirtan kun lalamma warri ke gartee imbaasii keessatti imbaasii biyya alaa gartee dooginyoo biyya alaa yookaan imbaasii biyya alaa ta Itoophiyaadhaa keessa jiru warri magadhiisee kun martinuu Oromoo qulqulluudha. Ummata dhugumaan Oromoo qulqulluuti. Maaliif foon isaaniitti dutee namtichi kun nama kiyya fixu jira jee kan gartee ambaasadarummaa isaa gadhiisee ummata makame jechuudha. Nama kanaa kana Oromoo qulqulluun. Laalme namtichi kun namni inni Oromoo keessaa guurratu nama akkamii? Nama akkamiini phiphiin tun jaaramte jettanii yoo xiinxaltanii ilaaltan hundinuu nama gartee positive ummata negative ummata negative ta'e qofa wali guurratee nama akka taa'ee danda'aafaa beelawaa gartee ani ilma hiyyeessaatiin ture namni hanqa kiyya gartee ilmoo miskiinaa ta'ee baratee hin jiru kajoofaa ati miskiinummaa koot gaafa kana gartee ummata akka feete fixxaa warra akkanaa kana fa'a ummata gartee cinaachi isaanii dadhabaadhaan qabatee nama haati Amaaraa fa'a nama jaartiin Amaaraa fa'a nama haadhaan Oromoo fa'a ifi guuree namtichi kun dhaaba kanatti hin jaaree ummata Oromoodhaaf hadooddii hin qabne Oromoo qulqulluu ilma haati haadhaa fi abbaansaa Oromoo ta'e fuudhee hidha guuraa jira. Mee maaliif deeggartan namticha kana isin kotte duudaan? Maaliif deeggartan? Waan Abiyyi Ahmad itti gaafatamaa kotte duudadhaa kana waan deeggartaniifi ummata keessan ka Harargeetti akkana fixaa jiru kana. Caalitti jettammoo ni sodaattammoo maaliifi? Namtichi nu Oromoodhaa miti. Namtichi ispeermii kamirraa akka dhufe namni beeku hin jiru. Biyya biraa ta'uu danda'a namtichi kun. Maaliif haati isaa sharmuuta? Mana farshootitti gartee qaama gurguratti jedhani achii fuudhee Ahmad Aliiti. Namtichi kun eega gartee abbaa is unknown he doesn't have I don't know really where did he come from? He come from which sperm actually? Spermii kamirraa dhufe inni? Eessaa madde Oromoo ta'uu danda'a Oromoon ala ta'uu danda'a namtichi kun even Itoophiyaadhaa ala ta'uu danda'a. Maaliif ree sharmuunni abbuma fedhe haga dhufe wajjin rafa waan ta'eef gaafa garatti isaafsan namtichi kun gartee nama Itoophiyaan alaa ta'uu danda'a. Tanaaf biyya diigaa jira namtichi kun. Unkaan Oromoo dhiisiu Oromoo waliigallee barra. Ummanni Oromoo qulqulluudhaan ni beekan akka gartee Abiyyi Ahmad Oromoon tahin. Dubbiin bakki jirtu Itoophiyaawidha moo inni Itoophiyaawidhaa mitidha? Abiyyi Ahmad is not Itoophiyawi. He's not Ethiopia. Abiyyi Ahmad he come from unknown sperm. That's it. He's a bastard. Itoophiyaawidhaa miti namtichi kun silaa Itoophiyaawii ta'e. Ummanni Oromoodhaa miliyoonni 50 TPLF hucciise kun bara Itoophiyaawidhaa bara. Oromiyaan Itoophiyaa keessa jirti bara. Sila Itoophiyaa tana gartee Hindii guujii rasaasan gartee ilmoo xixiqqoo tana lafarraan fixu namtichi kun. Mee duba isin namticha kana maaliif deeggartan? Mee keebatti akkamumatti kiraay ministeerrittichi kun ilma Oromoodhaa ta'uu danda'eedha mangaafin. Mee puruufa maal qabdan? Ilmi Oromoodhaa ka TPLF waliin maree gartee hucciise hidhaa jira. Maal gubbaa dhaabbattaniit isin gartee abichuu keenya si wajjin jirra wanni jettaniif puruufa maal harkaa qabdan? Haga dilaqqatti Oromoo tana lafarraa duguugaa jiru hin agartanii namtichi kun akka Oromoon tahin odoo beeytanii ni beeytanii bara. Amma beeynaanu ammaan tana kottee duudaa jidduu yaa'iin dhuftee jirti. Shakkiin dhuftee wallagachuu eegalanii jiran. Laalgaamma eega gartee
qaama biyya bulchina je'ee garte kottee duudaa biyya bulchina keessa eega shakkiin dhufte biitti diigamutti jirte cubar. Ummata humaan beeyne ummata gartee mar'imaan ummata gartee barnoonni mar'imaan keessa jiru. Wali guurratee baadhee akaabaa kibbaa Harargee raayis Arsii raayis Shawar raayis Wallagga raayis ummata gartee faamiliin isaa garaadha. Kabarnoonni isaa garaa keessa jiru. Hawan namni inni yaaduufis saba osoo hin ta'in mar'imaansaa kana walitti qabatee namtichi kun ummata biriiliyaantii ta'e ummata gartee barnootaan kute ummata kana ittiin ficcisaa jira jechuudha warra mar'imaan barnoonni mar'imaan keessa jiruun. Rakkoon guddoon kottee duudaadhaa maal beektanii? Wallaalaatu beekaa bulchaa jira. Gaafa wallaalaan beekaa bulche bitti kana taati. Ummanni keenya bar ummanni keenya kun kagabbehee gartee phiiphimoo paapayyaa keessa kana balaaleeffatu kun wanni jechaa jiru bar seeran diiginaadha bar. Seerri haa kabajamuu. Kottee duudaan immoo wanni jettu olaantummaan seeraan kabajamaa itti seera diigaa. Seera kamtu jira biyya san keessa? Otu silaa seerri jiraate Abiyyi Ahmad silaa kan masqalaa dababaa irra fannifamu. Taayyee danda'an silaa kan sibiila oowwaa huddurra oofan. Sibiila diimaa huddurra oofan silaa. Jira kiraayima kana. Sigileeti. Ummanni keenya gabbee olaantummaan seeraa haa kabajamuu isiniin jechaa jira. Kottee duudaa. Ummata bilisaan gartee mirga fi eeggate kana olaantummaa seeraa eegutti jiru kana lafarraa fixaa jirtanii garuu isinii miti kottee duudaan xixiqqishoon tun. Kottee duudaan xixiqqishoon tun mee wanni isin kottee duudaa gurguddoo tana deeggartaniif maali? Abiyyi Ahmad kun ilma Oromootii miti. Puruufatti hin qabdanii. Mee gaafii takkan isin gaafadha. Eessumni Abiyyi Ahmad eenyu? Eenyu eessumni Abiyyi Ahmad? Haati isaa dhufte asirra gad dhufeetti ummaan tiyya Oromoo shawaati nuun ja'a. Ummaan tiyya Oromoodha nuun ja'a. Abbaan kiyya Oromoodha nuun ja'a. Abbaan isaa kami? Inni obboleeyyan isaati wajjin ilmaan amma xallisanii wajjin waliin fakkaatu. Haati isaa albeergoo keessa dhalte. Sharmuuxummaadhaan dhalate. Akkamitti Oromoo ta'uu danda'a? Maal gubbaa dhaabbattanitti nuti inni Oromoodha jechuun deessan. Namtichi kun oduu lubbuun keessa jirtu jimma dhaqe. Oduu miilaan deemaa dhaqe jimma Abiyyi Ahmad achitti hin dhalanne achitti. Akkamitti ilma gandaati ittanii deeggaruu dandeessan namni gartee gandummaadhaaf deeggarta yoo jiraattan akkamitti Abiyyi Ahmad gandummaadhaaf deeggaruu dandeessan inni nu warra jimmaatii miti. Inni ilma Oromootii miti akkamitti deeggaruu dandeessan inni annaa'uunidha inni nama hin beekamne inni Itoophiyaan ala ta'uu danda'a. Mee maalirra dhaabbattanii deeggartaniiti dhumiinsa obboleeyyan keessan dhumu kana baga fixee warra jedhu jedhasin keessaa mee maaliif fixan ilmaan Oromoodha? Dammaqaa. Hirriiba jirtanii dammaqaa. Sirni isinitti as deemutti jiru. Sirna hisaabaa ala hamaati. Sirna Oromoo daamej godhanii lafarraa dhabamsiisanii olaantummaa nafxanyaa isin gubbaa kaayanii samboo dagartee olaantummaa tana jalatti qooshaa daakuu yaatan. Keessaafuu nuti dhagaye an amma ta ummata Harargeedhaa annayyaachiftuan an dhugaa sitti ban ta ummata Harargeetii fi ta ummata Baalee fi Arsiidhaa annayyaachiftu an warra gatafeen na yaachisan. Keessaafuu obboleeyyan keenya ilmaan Tuulamaatiin na yaachisa. Qeeroo Tuulamaa dhagayaa wayii isinitti himaa. Qeeroo Tuulamaadha qajeeloo dhaggeeffadhaa an dhugaan dhaamsa obbolummaatiin isin dhaaman. Isin diinaat isin gubbaa ture akka malee isin godhe bara dheeraa isin irratti Finfinnee tana keessatti gartee abbootiin teessan cidii feetetuma harree gubbatti Waaqayyo jedhe fooqiin kun kan kooti jechaa yaa'aa turan gabrummaarraa kan ka'e qeeroo shawaa dhaggeeffadhaa. Gurguddaa keessan irraa ani haajaan qabu gurguddaan keessan badee jira nafxanyaadha gurguddaan keessan isin warri ol dhufu kun miisajii jitan irraa fudhaa. Obboleeyyan keessan warri gartee barata jettanii isin qubatti laattan akka Biraanuu Leenjisoo faan akka Garasuu Tufaa faan akka Adaanesh Abbabee faan maarree kun faan
Akka taayee danda'afaan. Gabrummaa hangana hin jaamne gabrummaa Minilik. Naa ol isintu beeka waan Minilik isin godhe. Cunqursee isin gubbaa taa'ee hoddatti isin naqee isin cuqqaalee isin hurgufaa ture. Santu isinitti dhufaa jira. Santu isinitti dhufaa jira. Yoo haatanii gartee tokkummaadhaan Oromoodhaa wajjin yoon hirribaan ka'in booda namni isin komattan hin jiru nutillee jeneraalii akka Oromootti ilmaan shawaattu nu gabroomsee jechuun keenya hafan qabu beeka. Lan maaliif waan kana isin hin jabeetanii? Warri Wallaggaa sabboontota durirraa dhugaan jirtu tana garuu sababaa leencoo lataati Wallagga guutuun effekti taatee ilmaan Oromoo keessatti infekshina uumtee komataa turte Oromoon dhugaa sitti man sababa leencoo lataadhaa 91 Oromoo gurguratee yaada jiruuf amma leencoo lataati biree gaafsan amma immoo kaangoo gubbaa jiru guutuun isin ka ilmaan Oromoo fixaa jirullee ijoollee warruma gartee shawaa keessatti dhalatee guddate warra nuti ilmaan tuulamaatiif hin jiru akka Shimallis Abdiisaati taayee danda'aati akka Biraanuu Leenjisooti warri gartee isinii fi Oromoo duddaa garaa godhuu deemu boru gartee maqaan kun isin hunda maqdhahuudhaa jiraata Oromoon guutuun isinitti quba qachi qabuudhaa teessanii waan kana haati ture dhaabbadhaa dhugaa sitti man qaata gartee shawaan gizaaw janii ilmoo qaata maqaa moggaafatu jira nafxanyaan shawaan gizaaw janii amaarri Harargeef hin deemu an Harargeen na yaachiftuan dhugaa sitti man nufi amaarri badan binni tawaawuqaalleen arsiidhaa fi amaarri badan bi tawaawuqaallu ግን ጉዳዩ እናንተና አማራ መሃል ነው አማራ የሚፈልገው ሸዋን ነው ሸዋን ጊዛው ብሎ ልጁን እየጠራ ነው አፋን ከናዮ ሲገለ ለገፈዱ ሲገለቲ ቃታ ገርቴ ኢማማ ቀበ ሸዋን ጊዛው ጃኒ ሸዋዳ ካዮንተኛ አዲስ አበባ ይትባፈተኒ መጋላት የሰን ጉድቲ ኑቲ ፊንፊኔ ራጃን ቀብኑ ዱጋስቲ ማይቲ ለፈ አከ ኦሮሞ ወጅ ቀብነ መለ ኑቲ ፊንፊኔ ራጃን ቀብኑ ዮ ኸሰቲ ሀቱ ነው ሀተ መለ keessatti gartee waa dhabne maallaqa keessatti kishaan fuudhan malee nuti bu'aan ishin nu qabdu hin jirtu garuu lafa teenya lafa finfinneen handhuura Oromiyaati jenneeti wareega hafalaa jirra isin warrichi keessa jirtan kun waan isinitti as deemu kana gartee kunoo Harargeen argaa jirtu maaliif arkuu dhabdanii gaafiti yaa baran obboleessa keessan kun kunoo qotti dudaan kun takkalee goommaan kuma jaatami torba keessa kuma diddamaaf gartee kondominiyeemii hadine jee lafti inni namni kumni diddaman sun Oromoodhaa miti bar no sila Oromoo taate qaata dhageenye Oromoof hin kanine bar hin kanine Oromoodhaaf nafxanyumaa kanneetuma ammaan tan as deebi'ee afaan Oromootiin peejii isaa takka afaan Oromoodhaa irra barreessee hin beeyne afaan Oromootiin irra barreessee ammaan tan ammoo gaalla unkaan hedee janii kunoo isaat dhaqee isaatitti gaafii deebisaa isaati wajjin godhe deeme oduu tuffatanii anteen lija anteen naatinenna jechaan itti haasawa lafa immoo kuma diddaman Oromoo miti kanne isaanumaaf kanne lafuma teessan lafuma haadha abbaan keessan irratti gartee gabroomee nafxanyaadhaaf qotu fuudhee isinirraa fuudhee nama biraatii kanna maali ummata Oromootiif maan kanin isinummaanu nuti ummanni keenya kashawaadhaa bar hanga Harargeen Somaaleerraa buqqaatee ol ummanni keenya kashawaadhaa shawarraa buqqee bar shawarraa buqqee asis kaasaniituma asumatti hammaares godhan asirraa si kaasaniituma asitti sadaqaadhattus godhan asirraa si kaasaniituma asumarratti akka isaanii dalaydu godhaa turanii bar waan kana maaliif hin garre isin qeeroo shawaadhaa jarri kun istiraateejii Biraanuu Leenjisoodhaa lafa kaa'e hojitti hiikanii Shimallis ilkee 200 faan diinni keenya shawaa fi arsiidha malee diinni keenya nafxanyaa miti jedhanii nafxanyaa isin rabbaasu jiranii isin qeeroo shawaa waan kana yoo hin garre viidiyoon anan waraabutun numa teessisi laal har'a guyyaa meeqaatti waraabee tadi dhagee September guyyaa 4 2020 dha waraabe garuu amata ardaan 5 fi 10 booda
Videoon tun bahuudhaaf jiraatti arkuuf teeysan waan isin amatuma 5 fi 6 booda ta'uudhaa teeysan dhugatti arkuudhaa jiraattan maaliif ummanni dadhaboon isinii ummanni qeefira dadhaboodhaa silaa gartee finfinnee tana finfinnee naa ol qabee hubar ilma shawaati beekaa finfinnee maal akka taate lafa san gubbatti fi makiinaa oofachuun feetanii isin lafa san gubbatti zannaxanii yaa'uun feetanii lafa san tusin irraa kutu jira an Harargee irraa dhufeetiin guyyaa tokko dhaqeetu magartee gaddee bi'aa bar takka keessa beetin achiin naannoo biraa dhaqaa bar isini abbaan lafa saniitii maaliif raftan mililik isinirra jaaramaa jira maaliif hin garre waan kana rabbii jaa haa isin bira dhaabbannaa ol kaatii karaa cufaa obboleeyyan keessan kagartee Oromoo fixaa jiru kanaan Oromoo hin fixinaa Oromoon tun nuu jecha buraayyuu fi laga xaafoo jecha ummanni keenya miliyeenaan Somaaliyaa irraa buqqee badii takka maleedha dhiisaan fixinaa jaan kaadha obboleeyyan keessan inni fixu jiraa sileen Moosisa please itti himi obboleeyyan keenya kun buraayyuu fi laga xaafoodhaa jecha Somaaliyaa irraa buqqee sawweenatti ummanni keenya buqqee sawweena beelawaa jira cinaaksani beelawaa jira diinni bitaa mirgaa sawuma isaan lafa teenya nu ilmaan obboleeyyan keenya ilmaan tuulamaatii gubbaa jira hin kaaftanii lafa abbaa isaatirraa waan jaameef dhumaa jira ummanni kun ammallee ummata kana fixaa jirtanii maqaa keenya dhawattanii fixaa jirtan nu abdattanii fixaa jirtan nu abdattanii fixinaa ilmaan Oromoodhaa jaatitti maqaa obboleeyyan keessanitti Silet Ferro Salale ya ati nafne mal anan garaba yatta nuti garaba qamaane galarra Oromoo si gone obboleessa kiyya tokko Ferro Salale daje sala rabbi sodaa dhuti sababa keenya haftan ammallee waan isin gubbaa jiru kan achi deemi ilaali anna laalin ya obboleesso annama sirra maqaati yani annama sidammayse obboleesso maal obboleesso maal anana si garaba yatta obboleesso garaba qamaaneeti galarra Oromoo isin jirjirre silet sinama galataati minuti ngulisani dhugaan isinitti hima ummata keenya gabba ilaali yoo barbaadde maalati Madiina irra jirra nuti silet Washington teenyeti isinii falmaa jirra maal obboleesso Salaalee irraa kaatiti miti Harargee dhuftee kallochi duuytu kachitti distitumtu maal taate obboleesso Washington dhayxeeti miti ka distitumtu annama lafa san gubbadha dhalate kabixanaan garaabaa yattabo annama gartee garaabaa nyaate bilis godhe bar gaallaa midate Oromoodha siinjee qote dhuguma gaallaa sanii yaa akiyati silaachuma sidhii sanii maqaa san billaa leek maal goona reegaa garaan haadha saara buqqeeti gartee goota akka Harargeedhaa dhaltee gartee akka keetii kan hobbaatii dhalte haatini maal asii garaabaa yatta dhama oo kana xajjii deemiti xajjii cammaqi qote lafiteetu gana Harargee dhufuu teessa harra deemtu dhabdee gana Harargee dhufte lafti sirraa fudhatamteeti gana Harargee dhufte achi dilaguudhaa teessa maal haasoo taati ana gereen tiyya ifaa bar fuuldurri kiyya ifaan ifa odoo dhiirti Harargee keessaa dhabamte shamarran Harargeedhaa nafxanyaan dhiisuu bar deemiti ati nafxanyaa hidhinna nafxanyaa hin catfalaa coon Dem qoraan cabse naftanyaadhaaf gadhe bukkee haadha keeti maal asiiboo kun qoteen yaa akhi deem ummata kan keetiin Oromoon fixinaa jiin ummata keessan kagartee marri maali gabbarate maal haasoo itaates baalage sabosoro maal jaaqoo deem cidii haami nuti lafa teenya dhagay nuti lafa teenya kuno akkuma ati ilaaltee agartu kana sitti himu shamarran keenya kana qabsaa'ee sileeti shamarran barboo si toomaadhaan kilaashii hiikkatte bar shamarran Harargeetii bar gurbaa taarika Oromoo keessatti kiyya qote maal taate ati bar hamxaa yennaan bar kilaash keessatti deemta hamxaa bicha hamxaa qofaan maal haasoo taati kabi gadhee deemiti shimala kee fudhu ummata keessan itti himi sababa keessan lubbuu wareegame kafalle nuti ammallee nuumiti isinitti waan hamtuu dhufaa jira waan hangana hin jaabne isin dhufaa jira balaa dhuftu lafirraa oolcha maaliif amma booda nuti beeynee jira namni Oromoo lafirraa duugutti jiru warra gartee maqaa ilmaan tuulamaatiin deemu
Sigaleeti warra maqaa keessa hin deemu. Sigalee Taayyee irraa keessa fa'a Shimallis fa'aadha. Jira kana warri Oromoo mogolee dhahe maal haftan? Nuti bar duraanuu bar abbaan keenya hayyuun nuyi bar nuti gartee hanga shawaan kaasutti bilisummaan hin jirtu hogga jee maal jechuudha. Maal isin kaanaani miti isin kaafnaani miti Oromoon gamaa gamaa isin waccee isin kaafnaani miti kaa gartee xiqqishoo jirjiramni dhufee ammallee deebi'ee isinumaan gufate. Obboleessoo Finfinnee yoo fudhatamte baran yoo Finfinneen fudhatamte bar isinumaan rakkata malee anaa mika rakkatu. Maal taate akka Oromootti wajjin qabna malee jeneraalii wajjin qabna malee baran kutaama if dandeen qaba. Kutaa if dandeen qaban. Kutaa addi bilisummaa uummata Oromoodhaa keessatti ijaaramteen qaba bar. Kutaa shamarran bar si caaltuun qaba. Magaalaa guddittii dirree dhawaatiin qaba bar. Maal taate obboleessoo wayin dhaba qaba garuu humaan beeytanii isin raffisaa ture diinni. Hin bayyananne obboleeyyan keenya kan hirriba jiru kana diinni isaanii hirriba keessa jiru. Akka malee godhaa jira. Maa godhanii jechuudhaaf bar kaanee wareega kafalaa jirra. Qote maal haasawita obboleessoo? Maali ati bar yoo waa'ee kan keetii natti bitan sitti hima. Ferroo sadaadee dhagayi qacalu na dhageeffadhu. Ati bar nama bar intala dhale bar yoo taajirallee taate ilmoo harkatte ati ilmoo intala dhalaa tante namtichi amaaraa tokko yoo dhufe amaaraa ta'uu isaa qofaaf bar kannitaa bar miskiinticha kannitaa bar womanni amaaraa ta'eef obboleessoo darajaa isaa ol fuutee billa alee kan nuti bar amaarri kun bar kamishtu አንድ ሰዓት ጀናን rafee bar amaarri nu biratti nuti ka xoo'atu ሁለት ሰዓት ጀናን hirribaa kaa reetu ummata reediyoo rafee reediyoo hin qabu nu biratti maal haasawita obboleessaati kana darajaatti gootati nuti bar ati bar dhagayi ati bar nama yoo taajire bar dhalaa Oromoodhaa intala salaaleedhaan fuune barat hin fuutu bar intala amaaraa fuutaa bar kunoo fakkeenyi warra isin duraa kana taate kaa Biraanuu Leenjisoo jaartiin amaara Taayyee jaartiin amaara afaan Oromoo barsiise sigaleeti maal haasawita obboleessoo kiyyaa keessan Taakkalee Goommaadhaa jaartiin amaaraa bar warra kana warra jaartiin duubaa gartee misbaaratti micciirtee Oromoo ficciisaa jirtu ittii miti deebisanitti anatti miti annama sabboonadhaan annama siyyecha wareega kan nu bar sigaleeti kanaafu dammaqaa lafti isin tun isinirraa fudhatamtee akka malee ta'uudhaa teessanii hirriibaa haa isin cinaadha jirraa anaa si gargaaruudhaa dhufe ati anaa si gargaaruu dhufe ati arrabsi ta'an si gargaaruuf hin dhufe obboleessa kiyya du'utti jirta diinni si marsee lafa sirraa fudhachuuf deema kondominiyeemii san guutuu naftanyaan itti galtee Goojjamii Gondarirraa ati gartee achirratti hammaala taata hin catfalaa taata waa shakkaamii taata hin tahini siin jechuudhaa dhufe ani ammaan arrabsidha yoon usa suittaa malee anaa miti haa ta'u hin yaaddusa qafo maal yaaddaree sii miti eegunoo Biraanuu Leenjisoo akka Biraanuu Leenjisoo faanu maal yaadan sireeti Oromoo lafarraa fixaa jiranii kanaa bar hogguudhaan si gargaaruudhaa dhufe obboleessa kiyya bagana gargaaruu dhufte mee diinni eessaan na cabsuu deema mee diinni kiyya kami narraa laale ji'i malee dhugaan sitti himan namaa gad taatanii jirtanii ol ka'a hirriibaa ka'a namni akkamitti amma tokkotti rafa boo amma tokko raftanii barboo maal taatu amma tokko raftanii barboo nama maqaan Oromiyaadhaa isin keessatti hin garuu barboo nuti intala maqaan siidhaa Oromiyaa